Ada Roosati jechuudha asumaan naaf eebbisa. Asumarratti immoo waan daawwattoonni yoo warri beekuu qabdan jechuudha Rooza miti marqa kana kan marqite. Aadaa isiitti nu marqee. Kanaaf mee aadaadhaan ta'e namoo asirratti jechuudha akka aadaa arsiisitti marqe kun maaliif qophaa'a? Isaantu beekaa nurra jechuudha nuti immoo waa'ee aadaas xiqqoo qorataa jirra malee hanga sirraa waan hin beekneef marqi maaliif qophaa'a akka aadaa arsiisitti mee nuuf himaa dada. Shigalatoomaadha marqi kun keessummaadhaa fi keessummaa kabajaa qabduuf dhiyeeffama. Marqa aadaa keenya keessummaa nama dhufee hin marqanii akka gaariitti marqanii aanantu jira waan mantutti jira. Kanaaf isinis jiraadhaa nagaan jiraadhaa of wal jajjabeessaa jabaadhaa. Utamna talaa qabdu mafuula shan ol batta silaa namalee qabdu mafuula na dhoowwatta. Utamna talaa qabdu mafuula shan ol batta silaa simalee qabdu mafuula sadawwatta. Ootee jennaana dhiigeen jabbii si qabee keetii jennaana lottuu qalbii si dhabee. Ootee jennaana dhiigeen jabbii si qabee keetii jennaana lottuu qalbii si dhabee. Mootuu malee dhiigdee jabbii. Dalota ko jitu Oromia jitu darari biya ko baguma ko tate bakka dalota ko. Aisha marka funa daawwattoota fi kabajamtoota keenya har'a waan bareedaa wayii qabannee isiniif dhufnee jirra. Guyyaan har'aa hedduu namatti tola. Maali yoo jettan surprise yookiin isa warri keessa warri arabdoota jechuudha mufaajaa jettan san jechuudha. Akka keenyatti immoo hin beeku nama gammachiisu maal jedhama yoo akka keenyatti hin beeku. Hundaafuyyuu bakki itti argamne jechuudha. Roozaa biratti argamna. Roozaan har'aa affeerraa bareedaa isaa nu taasiste. Laaqana hedduu miidhagaadha. Firoota fi obbolaawwan isanii wajjin jechuudha. Hedduu namatti tola jechuudha. Mee walumaan haa daawwannu. Firoonni gartanii jechuudha. Hedduu waan mi'aawu nyaata hedduu mi'aawu ni gartanii. Walumaa galatti jechuudha hedduu namatti tola. Roozaaleen asuma biratti argamte jechuudha. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Ashama jalan ni. Akkuma jettu ta'etti jedhee. Assalaamualaikum jedhee gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota Kuush Faashoo akkam jirtan nagaa keessanii. Okay, baga nagaa taatanis nin jedha Roozaan baay'ee YouTube awwan marraa waan ta'eef viidiyoo jala dhaabbachuun sodaatti isin jechuudha daawwattoota keeyya keessa jechuudha isii takkaadha nama yeroo hedduu biyya namaa taa'uudhaan nama keenyas bira dhaabbataa turte jechuudha namoota Oromoota biyya biraatti rakkataa turan yaadanis maallaqaanis bira dhaabbataa turteedha rabbiin immoo waan nu agarsiise jechuudha laaqana nu affeerteetti anaa fi hiriyyaan kiyyas na bira jira asumaan obbolaawwan isillee baay'een na bira jira. Kun as jira jechuudha obboleessa ishiiti deengadas viidiyoo deengadaa irra laaltanii jirtanii wal baraame. Egaa kabajamtoota fi baga nu dhuftan isiniin jenna yoo laaqana affeerii laaqanaati waan jirruufu affeerii laaqanaa baay'ee namatti tola akka dhuftanii wajjin nyaattan isiniin jenna. Asumaan kabajaa kenna isiniif dabarsina baay'ee namatti tola wantichi akkuma argitan kana. Ayeega akka dhuftanii nu wajjin laaqana gootan isin gaafanna. Sirraa dabarsee jala gara obboleettii biyyaa. Kanaaf jechuudha daawwattoota fi kabajamtoota keenya irra obbolaawwan Roozaa fi Roozaa biratti argamna isaanis jechuudha haala gaariidhaan nu qeebalanii. Mee asumaan. Nullee dhufu keenya kanaaf baay'ee itti gammannee jirra baay'ee moodas nama jedha isiniin jedha daawwattoonni keenya nyaata nuuf qophaa'e kana wajjin nyaanni kun baay'ee miidhagaadha nyaata namatti tolu kan biyya keenya keessatti argamu isiniin jedha. Okay, galatooma isiniin jecha ammas jechuudha viidiyoo garas isin doorsee isin agarsiisaa sirriitti jechuudha.
Roozaati waan dabarfattu ni qabdaa asirratti. Salaama malee maal dabarsadhu bakka jiranitti nagaafa manni rabbi isaan bira haa jiraatu. Like, share, Subscribe gochuu hin dagatinaa. comment hin dagatinaa yoo badii qabaanne immoo jalatti si haa barreessanii. Dhiifama jennaan jalatti yoo badii hin jiraate. Okay, kanaafuu daawwattoota fi kabajamtoota keenya jechuudha akkana fakkaata. Karuma nyaatichaattis ni deemna jenneetiin ni yaadna. Hedduu galatooma ulfaadhaa. Roozaatis galatoomi. Obbolaa kee wajjin maatii kee wajjin. Arraa kanatti nu affeeruu keetiif hedduu si galateeffannaa siin jenna. Rabbiin immoo yaada muraada keetis si haa guutu maatii kee wajjin jechuudha waan ati barbaadde yaada muraada kee si haa guutu karaa nagallee si haa oofuu riskis bal'oo si haa kennu waan ati barbaadde hundaayyuu siif haa ta'u Rabbiin jechuudha. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya du'aayii godhaa fi Roozas jechuudha karaa deemaa jirtus. Si taasisa. Kanaafuu warra jala jirtan hundi keessaniyyuu si haa milkeessuu jedhanii du'aayii godhaaf isiniin jedha. Galatooma turtiin keessan wajjin haa ta'u isiniin jedha. Utamna talaa qabdu mafuula shan ol batta silaa namalee qabdu mafuula na dhoowwatta. Utamna talaa qabdu mafuula shan ol batta silaa simalee qabdu mafuula sadawwatta. Ootee jennaan dhiigeen jabbiisii qabee keetii jennaan lottuu qalbiisii dhabee. Ootee jennaan dhiigeen jabbiisii qabee keetii jennaan. Aisha marka fuune daawwattoota fi kabajamtoota keenya jechuudha akkuma reeffisan agarsiisne Roozaan jechuudha maatii isaanii wajjin obbolaawwan isaanii wajjin adaadota isaanii wajjin jechuudha akkasumas dubrii isaanii wajjin abbeeraa yookiin adeera isaanii wajjin nyaata akkanaa jechuudha akka aadaa Arsiisitti nyaata kabajamaa fi beekamaadha. Kanaafuu nyaata akkanaa kana nu affeertee jirti. Hedduu haa galatoomanii maatiin hunduyyuu jedha. Daawwattoota kiyya isinis jechuudha Roozas ta'ee maatii isaanii akkanaaf eebbistan kabajaadhaan isin gaafadhaa isiniin jedha. Kanaaf asumarra eegallaa jechuudha obboleessaa isheetirra mee waan asirratti dhaamta. Yoo akkuma argitan kana nyaanni kun nyaata aadaa Arsii ittiin beekamaadha. VIP ta'uu isaan beekanii aadaa Arsii irratti yoo akkuma argitan kana nyaata qophoofnee jirra. Ani gama kootiin obboleessa Ruuziyaati. Nyaanni baay'ee namatti tola aadaa Arsiitti baay'ee nyaata miidhagaadha. Kun akkuma argitan kana dhadhaadhaan hojjetame baay'ee waan namatti tolu. Kenoo keessummicha nutti dhufee afaan kaa'uudhaaf deema. Nuuf laattan jedha. Bakka kiyya isaanuma afaan kaa. Baay'ee nyaata miidhagaadha. Nyaata baay'ee aadaa Arsiitti fudhatama qabu. Isin jedha. Isinillee osoo dhuftanii wajjin nyaattanii baay'ee nutti tola. Baay'ee illee hin gaagga'inaa garuu nyaatichi baay'ee ofiin nama harkisa waan ta'eef yoo bootama jirtanitti isinillee akka nu fudhatan. Anas afaan kaa'imee akkasumatti daawwattoota kiyyaanallee afaan nagaa jira. Akka itti gammaddan yoo homaa shakkii hin qabnu isin jaalannaa isinis baay'ee nu galatoomaa bakka jirtanitti fayyaa nu ta'a isin jenna. Hedduu takka isin jaalladhu. Kunoo Ruuzillee dhufteerti. Usigmee Roozi. Ajaa'iba argaa jirtanii. Obboleessa keetii kaan gabaati afaan kaa'ee durame. Ajaa'iba argaa jirtanii. Kunis egaa obboleessa kiyya. Roozi. Anillee haa jedhe. Kunoo Ruuzii tanaas afaan kaa'uudhaaf deemaa obboleetti. Rabbi riskii abanuuf jedhaa fi du'aayii godhaa fi yeroo dhiyoo ni deemti waan ta'eef. Ammaan booda daftee ittiin deebitu waan ta'eef sirriitti nyaasa. Nyaanni amma nyaataa jiru kun maqaan isaa nyaata aadaa Arsiitti hojjetamu. Nyaanni kun marqa jedhama. Marqa jedhama. Seeraan tolfamee marqamee kan keessatti qicamu kan isa qicamu magaalli kun immoo dhadhaa jedhama. Akkanatti haala kanaan namatti tola baay'ee mi'aadha baay'ee nama jedha. Affeerraan Ruuzii kaadhaa kana fakkaata. Ittiin bohaaraa ittiin bashannana maashaallah jedha. Laayikii sabskiraayib godha. Laayikii godhaa isin jechuu barbaadetti akkasii kabajamtoota fi daawwattoonni Push 5 show. 5 show kana fakkaata isin jedha. Ayyee isaanillee asitti argamanii aadaa Roozaati jechuudha asumaan naaf eebbisa.
Asumarratti immoo waan daawwattoonni warri beekuu qabdan jechuudha. Rooza miti marqa kana kan marqite. Aadaa isiitti nu marqee. Kanaaf mee aadaadhaan ta'e immoo asirratti jechuudha akka aadaa Arsiisitti marqe kun maaliif qophaa'a? Isaantu beekaa nurra jechuudha. Nuti immoo waa'ee aadaas xiqqoo qorataa jirra malee hanga sirraa waan hin beekneef marqi maaliif qophaa'a? Akka aadaa Arsiisitti mee nuuf himaa dada. Galatoomaadha. Marqi kun keessummaadhaa fi keessummaa kabajaa qabduuf dhiyeeffama. Marqa aadaa keenya keessummaa nama dhufee hin marqanii akka gaariitti marqanii aanantu jira waan mantutti jira. Kanaaf isinis jiraadhaa nagaa nu jiraadhaa wal jajjabeessaa jabaadhaa ilmaan Oromoo jabaadhaa wal jajjabeessaa. Ayee aadaa teenya ulfaadhaa daawwattoota fi kabajamtoota keenya jechuudha. Aadaa Roozaalee naaf eebbisaa isiniin jedha. Roozaa immoo du'aayii godhaaf sirriitti jechuudha waa hedduu yaadduu waan ta'eef. Kanaaf obboleettiin teenatuun immoo turtii waggaa dheeraa karaa toora intarneetiin na hordofaa turtee akka carraa ta'ee immoo rabbii wannu agarsiisetiin maatii isaaniitti illee wanna barsiiste akkanatti marqa akkana mi'aawuu fi dhangaa bareeda kan ammoo isaan biraa nyaachuu kiyyaaf hedduu natti dhagamee jira hedduu gammadeen jira isinis jechuudha warri biyya keessan hin dhufin warri dhuftaniitiin jechuudha maatii keessan laaluu feetan asumaan dhuftanii akka affeeramtan isiniin jedha yaada qabdan immoo karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jedha galatooma ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jedha.